dhiisitii Itoophiyaa keessayyuu waan isa jiraachisu hin qabu. Gurraa kee odeessuu dhiisitii wanta ta'aa jiru ilaali. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa egaa qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessa siniin jechuun jaaladhaa lammiiwwan koo hunduma keessaniidhaani. Egaa viidiyoo yeroo darbeetti hufeetoo jira jechuudha kanii Abiraamii Ruuttaa fa'itti dhufe jechuudha. Akkasumallee mucichillee jechuudha naggaadee shunkurtii qullubbii timaatimii loomii kana salaaxaa kana nagadadhanii wantoota xeenaadhaaf yookiin immoo fayyinaadhaaf barbaachisan hojii kana hojjechaadha kan inni ture jedhameetoo jira jechuudha. Haa ta'u malee Abiraamis akkuma beekutti jechuudha kun dhuguma jalqabuma isaayyuu buchee ifaanaa viidiyoo hojjechaa ture jechuudha. Hiyyuu elfa ifaanallee viidiyoo akka tiktookii wayii hojjechaadha kan isaan turanii nama nama haaraa miti jechuudha. Walumaa galaniitu gubannaa dhumadhaa isaanis achii ishiidhaan gaddisiisuuf waan ta'eef nuti isin hojjannadhanii waliin mari'ataniiti kan isaan kana gochaa jiranii Faranjii fi Roobeelii jechuudha. Abiraam immoo jechuudha argitan mitiree kan inaaffaan jechuudha isa gochaa ture jechuudha. Erga dhuftee egaa jettee Ruuttaanis immoo Dastaadha maqaan isaa ani immoo Dastaanoo akkasin jedhaanii jettee jechuudha. Ha'ammattee umtu tokkoyyuu sitti hin dhagahamini jechaanidha jechuudha kanii ishiin turte jechuudha. Bayi jedheeni ture jechuudha. Haa hin bahu ganaa walidhaan hin haasofnaa akkasumas illee nagaafachuudha kan inni dhufe abaaboo naa fideetoo dhufe rakkoo maalii qabaa ati hanga kana maaliidhaaf loltaa jennaanii alatti akka barbaadde faana waan barbaadde ta'uu aba barbaadde argachuu hin dandeessaa. Mana kana keessatti immoo aangoos hin qabdu aboos hin qabdu abbaa argite fiduu eenyumayyuu hin fedhanii. Obboleessa koo warra jettus hiriyoota koo warra jettus alatti ana lattoton si argira ta'e dhimma sirraa hin qabu kanii jechaanitoo ture jechuudha. Baay'ee akkanaaf fedha jechuudha balsafee kan isirraa ifuu. Ruuttaan immoo balleessaa qabdi. Maaliif yoo jette ta'e Abiraamii nama dallansiisuu yookiin immoo nama gaddisiisuu hin barbaaduudhaaf malee kana mataa keessa osoo qubsa'ee jechuudha achi gadi taa'a jechuudha. Maaliif bakka nama inni inaafuu qabu nama na harkaa dhugumayyuu na harkaa fudhachuu inni danda'a jedhee gara gaa'ela isaatiitti akka inni deebi'uuf kan isa kakaasu warreen cuucota akkanaa osoo hin taane nama guutuu ta'e tokko fiddee inaaffisiisuu qabdi turte jechuudha. An akka kootti ifamnaa godha malee gaa'ela keessatti inni kana gochaa jira ani immoo kanan godha inni dubartii fideera ani dhiiraan fidaa inni jedhamu kuni hin barbaachisu. Akka amantaatti kuni cubbuu guddaadha jechuudha. Cubbuu hojjechaa jiru lachan isaanii amma cubbuu hojjechaa jiru jechuudha. Inaaffaa jechuun inaaffaa hojiin inaaffaa cubbuudha karaa mataa isaatiidhaan jechuudha. Edda immoo ta'e immoo nama gahaa ta'e nama guutuu ta'e tokko fidameetu sana booddee bakka gara manatti akka inni deebi'u jechuudha. In ilaalame akkatti irraa boba'e jechuudha. Abiraam baay'ee haare simmeetii baay'ee ta'e jechuudha. Hanga Ruuttaa jaalatuu fi hanga Ruuttaadhaan bakka barbaadu kanii isarraa mul'achaa ture jechuudha. Egaa qabanii tuttuquun surree maannoo suufii kana sisirreessuu fi inni wacaa hillola osuma kana jedhu Roobeelii fi Faranjiin jechuudha. Manyita beetii akka seenan argitan itti miti gaaficha manyita beetii keessaa akkana ba'anii maal dhabde maal barbaadda gaafa jedhaniini edaasidha kan kana fidee ati zirtaa naamneenaan maal si rakkise si galchaay gammachuu ishiidha bakka inni si gaddisiisu maalidha mana kiyya keessaa gadi bayii jedheeni waan baay'ee haasa'e jechuudha. Abiraam beektu yoo ta'e calleedheetuma dhaggeeffata calluma hidheetuma waan isaan jedhan hundumasaa waan haasa'an hundumасaayyuu simuma jedhee dhaggeeffata gurrumatti gurrata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hanga Roobeen amma sana lafan lafu jechuudha. Idaatis keessa jirtaadhaan jechuudha. Faranjiidhaanii heeyyuu ati maal gochaa jirtaa maal hojjechaa jirtaa yennaanii waa'ee kun attaasaa isiin hin jenne baay'eedhaanii
booda ijoolleen isaan suni hiyyaa'an jechuudha gadi baasee balbala itti qollofee balbala reeba roobeel balbala hirreebin jetti ruutaanii anumaa tokkoyyuu ta'u isa kanaafiyyuu jettee osuma ishiin jettu booda ijoollittiinis balbala rukuchuu dhiiste piroosesiin koos naa xumuramutti jira. Kan nama dhibu immoo nama ariifataadha, nama waan hundumayyuu dadaddafee hojjechuu danda'udha. Isa kanaafi oma rakkoon tokko illee hin jiru jennaanii oduu keenya odeessini si beekasi eenyu akka taatesi qabeenya mana koo keessa jirta gadi wayii gaafa inni jedhuuni mana maa jetta waan hundumayyuu manas yoo ta'e bituu ni dandeenya jennaanii oduu kee duwwaadha jedheen jechuudha. Hin beeka waanta ta'eef jechuudha. Achi waan oduu akkasii dhiisii waasuma waliin jedhan maaltu si aarsaa maaltu si gubaa qoyi yaanni kee maalidha akkam barbaade ta'uu mirgan qaba waan hin barbaade gochuuf mirgan qaba nama hin barbaade fiduuf mirgan qaba jetti kaarootaan mirga jedhu waan ta'eef jechuudha hundumti isaanii jechuudha. Garuu viidiyoo kana dhaggeeffachuun dhugaa dubbachuudhaaf namatti hin tolu tokkoffaa waca baay'ataa waan baay'eedha waan ta'eef namatti hin tolu jechuudha. Booda keessa jechuudha hin bahus manni qoonjoodha tiidhaan inni suni roottaadhaan tuttuqaa mataa ishee kanaan hin tuttuqaa fuula ishee kanaan hin tuttuqaa baay'ee bareeddaa na dhugaa jedhee hin kakataa fi inni suni nu ilaalaa hin tuqiinii jedhaan Abiraam kuni ishiin immoo gaafa Abiraamidhaan tuttummoo harka isaan xuxxeennan tuqiin harka dasitaa xuxxeennan tuqiin jedhaanii Abiraam kun jechuudha. Waa'ee kan koonatti nimina jedhamu. Ati maal gochaa jirta gaafa ishiin jette waa'ee kan koonatti nimini sanan isiin jedhu qofa naaf deebisi kan sachi qadaade ol kaa'eera kan sa qadaadameera banamu bakka normaalitti qollofameera jechuudha kan inni jechaa jiru akka inni jechuutti jechuudha. Garuu baay'ee tokkodhaan booda egaa gadi baay'ee jechuudha. Hojii akka ta'e dhugumaan akka hin dhumne immoo mee karabaataa isaa jechuudha akkatti inni hidhatee dhufe dhaqaatii ilaala. Dhaqaatii ilaalaa jechuudha waan isaan hojjechaa jiran jechuudha mee hojii isaan hojjechaa jiran dhuguma nama kuni jalqaba isaayyuu ruuttaa fanaaseera isa dhuga dubbachuudhaaf ruuttaan jetteetti. Ruuttaan jettu jechuudha kanuma ishiin naatee abaaboo sanallee jettee maal jetteellee jechuudha aktii agarsiisuudhaaf bakka aktii akkaataa itti viidiyoon hojjetamu agarsiisuudha diraamaa isaanii jabeessuudhaaf malleedha embeetti ruuttaan jechuudha. Sababni isaa osoo dura naateetti ta'e yeroo lammataatiidhaaf jechuudha akkasitti hin hammattu ofitti hin qabdu hinaaffisiisuudhaaf kanan gootu turte jechuudha. Engalunni hin ba'uunni buna danfisee fi haasofnee fataa jedheetu kan inni deemu jechaanii turte. Inni kun hirkateetu dhaabata ba'i jedheen balbala jalaa saaqe hin ba'u bakka eessa dhaqa maaliif ba'a jetteen boodarra bakka ani kan inni si kabajuu fi abbaa manaa ruuttaa sila taateef abbaa mucaa isheetti sila taateedhaafidha kan inni si kabajee si faana haasawaatoo jiru yookiin immoo cal jedheetoo jiru kabaja ishiidhaaf jedhee garuu gadi nan baay'ee hin ba'ee jechuudha. Yeroo inni ba'ee jedhutti ol deebisee maal ta'aa jirta maa inni kan inni ta'e naani akkamitti sitti ta'e garuu akkamitti keessi fudhate nama argitee hin beekne argitee beektaa jennaan argees beekuu danda'a beekuu dhiisuu danda'a inni kun wanta si galchu maal qabaa jetteeni jechuudha. Na akkamitti sitti toleen ati akkamittiidhaan hirmeen laammachuu dandeesse ati akkamittiidhaan hirmeen lafaana ta'uu dandeesse akkamitti Abiraam mee nu ibsi meesa kan akka nu ibsitu barbaanna jechuudha. Ishiinis akkasuma kan ishiin garuu yoom akkan baree har'a baree dura baree wanta beektu hin jiru. Kanaafiyyuu wanta si aarsuun qabu ani fati xumurreerra waan hundumayyuu wanta fi maaltu jira jetteen jechuudha. Sanaa booda gaa'ee ani mucaa sirriitti nan beeka ammas mucaa sirriitti nan beeka. Aroobbaa kee dhiisii biyya eessaa kee dhiisii lafa barbaadde iyyuu deemuu dandeessati garuu mucaan garuu Itoophiyaa keessa waan ittiin jiraatu hin qabu jedhe waan ittiin olee buluu hin qabu nan beeka sirriitti kana nan goyyoomsitu jedheen jechuudha. Sammuun kee immoo fageessee yaaduu qaba jedhe sirrittiin hubadhu waan hundumayyuu sitti meranii si faana nagaattan jiraachuu barbaada si faana walitti bu'uu hin barbaadu. Garuu yeroo baay'ee namoota garaagaraa hin fidiin siin jedhee sitti himera nama nan hin barbaanne immoo hin fidiin hin fedhu nan barbaachisanii argachuu warra barbaadde alatti
abbaa barbaadde kana waan barbaadde ta'i jennaan atiyyuu waan baay'ee nu agarsiisteetta wantoota hin jirre baay'ee danuu isaa nu agarsiisteetta kun immoo haaraa maaliif sitti ta'e wanta haaraa maaf sitti ta'uu danda'enna kan koo naasa'ini kan koo natti misiin hin jenne ani kan kee sittani ati garuu kan koo natti himiini jedheeni jechuudha. Isheenis immoo egaa baay'ee wantoota baay'ee waaqa dhugaa dubbachuudhaa fi gara dhumaarratti viidiyoon isaanii namatti tola. Booda jechuudha mataa ishii kana sammuu ishii kana akkasittiin tuqee gachi ishii darbateetu gadi bahee jechuudha. Ishiin kolfatte teesse jechuudha. Baay'ee kolfite jechuudha. Na akkam namatti tola jettee jechuudha. Erga jaalattan yaa ta'u, erga filattan yaa ta'u, garuu ana yeroo baay'ee kan natti dhagahamu beektu jireenya isaanii keessatti mucaa dhalate sana jechuudha. Mucaa dhalate sana har'a yoo inni boo'ee yeroo sossoban hin callisa mitiiree yeroo lafa jirtu ijoolleen gaafaatu ol fudhattee hin callisti hin beetti jechuudha. Amma mucaan kun manyitaa keessa jira isaan mana keessa jiru iwwacu wallolu mee sammuu mucaa kanaa keessatti maaltu uumamee guddata maaltu ani ruutaanis inaaffaa jedhamu kanas hojii amma hojjechaa jirtu kanas mee maaliif hojjetti haa ta'u bakka inni waanuma barbaade haa godhu akkuma barbaade haa ta'u ani otoo akka kootii ruutaanii kadhannaadhaan bakka jechuun kadhannaadhaanii wangeela dubbifachuudhaan osoo fuula waaqayyoo turte baay'ee natti tolaanii jechuudha. Isin galeera lachan isaaniiyyuu ammamee galaana cubbuu keessa jiru jechuudha. Cubbuu daakaa jiru jechuun hin danda'amu. Nama fuuldurattuma gochuun ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonnis immoo wantoota akkanaati kan isaan barbaadan. Garuu gaa'ela isaanii irratti miidhaa guddaadha kan inni fidu jechuudha. Boruu dhala isaanii irratti miidhaa guddaadha jechuudha kan inni fidu jechuudha. Isaan garuu filataniiru wantoota akkanaa jechuudha. Ana akka kiyyatti ani hin beeku. Abrahaam immoo nagaadhuma jedhamee yaadamu. Namni tokko amma fakkeenyaadhaaf nagaadha jedhamee yaadamu. Namni akkattiidhaan gaa'ela isaa, mana isaa, jireenya isaa dhiisee akkatti bahee deemu jechuudha. Yeroo ammaa kana afuroonni baay'een jechuudha siistamaa kan isaan hojjechaa jiran. Nama nagaa fakkaatanii garuu keessa isaanii kan nagaa hin taane xuraa'ummaa isaan hojjetanii gaarummaa isaan itti fakkaatee kan mul'atu. Ana Abrahaam kiyyoo akkasii keessa wanta jiru natti fakkaata jechuudha. Nagaa fakkaatee wanti tokko immoo tuqee immoo amma fakkeenyaaf ermeellaa faana akka inni ta'u gaarummaa ishee odeessuu akka jalqabe argitaniitu jiru. Wanti inni hojjechaa jiru waan maal akka fakkaatu hin argitanii jechuudha. Kanaaf iyyuu ishii kana bira immoo naa dhufe immoo inni naaffa jechuudha. Ishiin ruutaan akka ermeellaa faana inni ta'ee inaaffitu hin galuuf isaaf itti cufameera wanta ta'eef jechuudha. Sinirraa banu. Sinirraa banu isin jechuun jaalladha. Hordoftoonni kiyya maatiin haa ta'an isin jedha gooftaan isin